انت لا تك gaafatan umriin kee meeqa jedhanii gaafatan. Akkana jettee deebiste yeroo inni haasa'u mimmi'aa haanatti haasa'u intala umrii waggaa 20 ta'a jette. Yeroo inni na kunuunsu ammoo intala daa'ima humaa waa'ee umrii hin beekne ta'a. Wayita inni ammoo jaalala naaf qabu onnee isaa keessatti naaf ibsu intala umrii 30 ta'a jette. Wayita inni narraa fagaatee natti fuula guuree narraa fagaatee deemu ammoo intala ruuhii hin qabne intala umriin isii waggaa 80 ta'a jette. Kanaafuu intala dubartii takkaan umriin kee meeqaa jettanii hin gaafatinaani. Wanni isin gaafachuu qabdan jiruu kee keessatti namni jiruu ta'e bareechu, namni jiruu ta'e abaaboo godhu gaafadha. Hattan loo umriin isii 90 ta'e akkasini galuu abdii qaba. Tayyib, suuraan tun akkana waan jettu fakkaatti. Manni kun ka akkanatti cinaatti deebi'e sun ana, muuyni natti erkate sun ammoo maatii kiyya, abbaa kiyya, haadha kiyya natti fakkaata. Suuraan inni sadaffaatiin ammoo nama kolfisiisti. Namtichi manguddittii qabatee deemu kun kolfaa deema. Maaliif wayita isii ibidda keessaa baastee dhuftu kolfaa dhuftee manguddittii waattee maaltu si kolfisiisa jenna? Bar manguddittii santu akkana naan jedhe, ani akkanatti kana baatan gaafa fuudha kiyyaa qofaa, sani achi namni tokko akkana na baatee hin beeku si malee jettee na kolfisiistee jedhe. Namtittiin manguddittiin akkas naan jette jedhee hime. Kanaafuu haga dandeenyuun nama haa gammachiisu, nama haa seeqachiisu. Wallahi jiruun yaani maal jedhee akkasiniif ibsuun beeku. Almoo jiruun yaani waan namatti garaa jabaatanii miti. Haga dandeenyuun wal gammachiisanii wal bira dabaluudha. Kamtu kaan dura taraa hin beeknu. Almuhim nagaan tura.